mucaa tokko kaballaan ajjeesteetti jechuudha. Kun hundaa aarii Sumayati jechuudha. Seidoo hinaaftellee Seidon buskutii naan jedhee jette mucayyoon. Argitanitti isin viidiyoo kana waa isinii baname. Kuta kosin je erga waan hunda kana softan ani kabajaan sittaasa'uun koo anaaf faayidaa akka anaaf faayidaa akkamii qaba. Waa'ee kiyya ani Saidiif ta'ee ta'uu baadhee maaltu si galche? Atuu nama taatee gabaabbina kanaan nattaasofta akkanatti gadi situ mudaayu. Yaalika. Waan tokko sitti matansiif dabala yoo si hanqate. Jechoota siin jedheen beeknes naan jedheera. Fakkeenyaaf Ayuun Saidoodhaaf buskutii taate beetti? Buskutaa koo siin jedhee? Jedhee hin dhageenye Maal jettee re'aati? ani moo jedheeni kawaanan jedheen isaan immoo isa gaafadhume. Yaada biraa qabdaa Saidoo wajjin wanna ati maal barbaadde amma? Akka yaadatti immoo yoo garaas xiqqoo baatee akka amantaa isaatti lamaa sadii dhayyamama naan jettee turte. Hin eeyyamame. Sadaffaa ta'uu fiire. Dhugaa Rabbi hundi keessanuu. Ankan jedhu ofii mucayyoon hafteetti mucayyoon irraa nafne yoonaa nyaatu dhugaa Rabbi hin joonjessiteeyyu. Garuu jechuun waanuma gootu wallaaltee mucayyoon qaxxatte madabbatte dhugaa Rabbiin isiniin jedha. Saidoon buskutii naan jedhe yoona dabalate rakkoo maalii qabaa? Shariyaanii akka amantii musliimaatti afur ajaja waan ta'eef ani sadaffaa yoon ta'e maal qabaa? Saidoon na jaallatee jira jetteen Ayyuun mirirri goote jechuudha. Ayyuunii dheengadda ijoollee mucayyoo ijoolleen kun reefuu lafaa ol dhufaa jiru. Fireendii wal loltii jechuudha. Jaalallee wal loluu akka viidiyoon isaanii akka isaaniitti dhufanii akka roota birii shifaa kanatti dhufan natti fakkaata. Akkan isaan hojjechaa jiran orjinaala ta'e feekidha ta'e hin beeku malee wal lolu abbaa manaa wajjin wal lolu. Saniin booddee Ayyuun maal jettiin abbaan manaan kee duuriyyeedha hojiin qabu dhiisi jetteen. Bultii nama baxabbatte argitanii kan seesii baxabbatamaa dattee bultii nama walii gajjette jettudha. Ijoollee kana mucayyoon immoo nan jaalladhaatti qabeenya isaa qabaatu qabeenya isaa dhabu ani gurbaa kana hin dhiisu ani gurbaa kana nan jaalladha na hin jaallate duriyyeedha. Olii gaddeemaa ola hojii maalii qaba maaliif jaallatta jetteeniitu olii gabburjaa jettiti ijoollee kana. Isa kanatti mucayyoon kuni jaartii keenyarraa dhowwadhu jettee Saidoo dheengadda ijoolleen argitan hin jirtu natti fakkaata. Saidoo fudhattee jaarsummaa jechuu Ayyuun irraa dhowwii jaarsa kiyyaa arrabsitii jaalallee kiyyaa arrabsitii Ayyuun irraa dhowwii jetteeni Saidootti matte attuma Saidootti mattaa jetteeni qiyaamaatti buufte attuma Saidootti mattaa jetteeni balaatti buufte jechuudha. Kuni hundaa bar aarii qabdiin gubattuudha. Anu mana keessaa gubadheen jira. Anaayyuu Saidoonii akkan barbaadetti naa ta'an jiru. Saidoon iyyuu na rakkisaa jira. Ati maalifituu nama bultii lama qabu yookaan immoo nama jaartii qabu itti naneeruma jettaayi anarraayyuu barumsa hin fudhattu. Saidoon yeroo naaf kennaa hin jiru. Saidoon akka yaadetti na wajjin jiraachaa hin jiru. Sababiin jaalladhee itti heerumee fi na rakkisaa jira. Aniyyuu rakkadhee jira attamittitu nama mana qabutti neerumaa nama ijoollee qabutti neeruma jettaa jetteeni akka yaadaatti gaggoorsuu dhattee mucayyoo xiffiidhaan ajjeefte jechuudha. Kun hundaa inaaffaadha bari inaaffaa Sumayyaa irraa qabdi bari kaleessa Sumayyaan viidiyoo guyyaa gadi hin dhiifne sapiraayisii taate sana shillimaata bakka isheen mana bitatte sana kennaniif sana argite mitiidha shillimaaticha aariisa gabbaate galgala gadhiifame viidiyooni. Aariisa gabbaate xafaxaftee jechuudha. Deebitees immoo Ayyuun maal jetti? Obbolee Ayyuudhaa fi Booniin jechuudha. Viidiyooraan hojjedhadheen biisi ta'e maal jedhu lama ta'aniitu Booniin mana Ayyuu dhaxxeetu Ayyuu gorsiti jechuudha. Jaarsi kee kun akkasii jaarsi kee kun akkasii yeroo siif hin qabu yeroo inni Gondor dhaqumaa duukaan nannee yeroo inni Diree Daawwaa dhaqumaa duukaan nannee akkasumas immoo silkii aayifoonii isa nangate jedhee hin sobaa obboleessaa yookaan immoo Sumayyaadhumaa kenne malee aayifoonii hin ganne attamitti silkii lama gataa obboleessa Sumayyaatii kennee dhufee jettee inta iseenillee jechuu Ayyuudhaa fi Saidoo walitti naqxi jechuu argitanii dhugaa Rabbii. Anna garrameeyyu namni attamittiin hojii kooti jedhee manaa bahee dhaqee akkasittiin nama walitti naqa Ayyuuni akkuma afaaniin haasoftu afaaniin fal jetti malee
garaa keessaa homaan qabdu. Isheen yoo nama lolteesi kunoodha ifatti baafteetu kaballaadhaanii rukuttaadhaan cinceessiti malee nama dudduuba deebi'ee nama hamatu miti. Ayyuun nama sharrii garaa keessaa qabu miti. Hin beekama bar namni sharrii garaa keessaa qabu fuulluma isaa laaltee beekta. Fuulluma isaarra beekta nama sharrii sitti yaadu, nama sharrii qabu, nama hamaa sitti yaadu. Fayyaamatti dhuma bar namni hamaa sitti yaadu, namni sharrii sitti yaadu fayyaadhuma kanattitu mukuma ta'e deema. Dhugaa rabbii ayyuuni kana miti fuula isheerraas ilaala. Amala isheerraas ilaala. Kana miti oluma baatee ishee yoo namni itti dubbate xiffiidhaan qabachuu malee jechuun sharrii tokkollee garaadhaan qabdu jechuudha. Mucayyoon sun maal gooti? Dhugaa rabbiin isin jedha. Mana dadheetu maal jettiini? Seidoo xaraxartee jirtaati. Seidoo shakkitee jirtaati. Seidooni Sumayyaadha kenne yookaan Sumayyaadha iPhone sana kaa'ee yookaan immoo obboleessa seetii kennee dhufe. Silkii sana firoota Sumayyaati kennee dhufeetti. Mina gabba maal si gashee? Haa kennuuf kaa rakkoo maalii qaba? Haa kennuufi. Hindi soddaadha koo haa kennuufi iPhone. Birqina hundee birqee miti bar hojjetee argata. Hojjetee argata dhugaa rabbii namni fayyaa qabu yoomiyyuu taanani waan tokko hojjetee mafidaa jechuudha fayyaa qabaattee jennaan. Fayyaa qabaachuu qabichaatti gammadi. Akkasittinitu obboleessaa kennee dhufe yookaan Sumayyaan qabdi. Sumayyaan 55 hin bittu. Kan akka kanaa 55 hin bittu. Mana guddaa mana ga'uyyuu kan waggaa meeqatti bitachuu hin dandeenyeyyuu mana guddaa akkanaayyuu dhattee bitatteetu. Argita miti maa mana kanayyuu hin bitatteetu moobaayilii kana moobaayilii 200 birqii gootanii. Akkas jetteetu dhugaa rabbii ayyuun kanuma garaatti yaanne laal jedhi ka argitanii hojii dubartii dhugaa rabbii nama walitti naqxi mana baatee dhufte ayyuuni kanuma garaama isheettiyyuu hin yaanne tasumayyuu garuma isheettu nassaamne dhugaa rabbiin isin jedhe garuma isheetti nassaamne shakkitee taate na shakkee jetteen gaafadhu jetteen fidi jedhiin jetteen dhugaa rabbii fidi jedhiin jette kun amma walitti naqu miti amma ayyuun keessi baannannaa immoo Seidoo qabattii jechuudha kaleessa viidiyoo sana argeetani wallaana dabbaree aareetan dhiise maaliif waan na dabbaruu irraan hojjedhu jechuudha waan na dabbaruu nan dhiisa bakka aareetan dhiisa keessatti yoo dhufe dubbadhes aariidhaan hin dubbadha waan ta'eef kana manna callisu naa wayya jedheetan dhiisa malee jechuudha akkasitti dubartii badduu yookaanis immoo hiriyaa badduuni. Akkasitti bultii namaa diiddi. Isuma namni bultii qabatee abbaa manaa wajjin jaalala ooffatee ijoollee isaa guddifatu namni tokko tokkoon jaallatu bar isumati dalagattu immoo isumati humna keetiin halkanii guyyaa irriba dhabdee hojjettee sammuun keetti si dhiphatu nama taa'ee sitti naafutu jira. Nama ofiisaatiin hojjetu taa'ee sitti mora. Taa'eetu ofiin hojjettu teesseetu sitti morti teesseetu sitti naafti jechuudha. Dubartii akkasirraa fagaadhu dhugaa rabbii. Ayyuu si balleessiti booniin. Booniin si balleessiti irraa fagaadhu dhugaa rabbii akkamittitu yaada ayyuun hin yaadne silkiin hangate jedhe mucaan yaada kana keessa obboleessaa kennetteetu sammuu keessa naqxee jechuudha ayyuu jette. Argitan miti dhugaa rabbii malee jechuudha yoo kenneefis haa kennuuf soddaadha maal rakkoo qabare haa kennuufi baga kenneefi kun maal birqii iPhone birqii jettanii lubbuun namaayyuu baddi obadees. Kun adda Seidoon dantaatti hin qabu. Seidoon nan dharrayyuu shishishik ka'ee nan dharrayyuu hin yaane jechuudha. Malee jechuudha akkasittinitu walitti naquudhaaf oduu walii gadoofaa turte galgala viidiyoo ishee argeetanii garaan na gubatee dhiise dhugaa rabbii. Isuma namatti darban kana yeroo tokko bakka dhugaan jirutti dhugaa dubbachuu. Bakka badiin jirutti immoo badii isaaniitti immoo akkas bakka. Malee jechuudha abbaa manaa fi haadha manaa gidduu gorte maali kuni? Silaahu Rebde yoo jaarsa beektanii dhugaa Rebde mooti jaarsa ishee ooshee sana mooti isheen gaduma qabaatti isheenitti ma dhugaa hin mooti hin beekamti bar Rebde bushiti jirti dubartiin tokko abbaa manaa bushitu akkas isheen.